والله أتر الفيديو ما بني ركون كماني nama wayin na bira jira amma fatiin ni haarasee galee نماك nama ka دماشي فيديو بن banu viidiyoo maal يلا kaayyatteet والله افتح ilaa فيديو ما gabbaante ليش بني ايش ايوه قول بنتو hiyyaamin isa meekitti yaami wallaahi laazim walol wallaahi laazim ما dumaashi عرفت ليش فيديو بنت hiyyaamin ركون كمان laa wallaahi mee haa dhufaa yoo inni dhufe niin bu'an wal kabajaan keenyaan ganna gee كبجان مالي فيديو بني كايه ati dawwaluu maa rakkatte هعرفك kitti mee aryaame mee امان جرتا منغستي بقى جرات كم يا كيتي جرتا هلو alla فاتي alla farada miilaan deema alla farada miilaan deema kan ija gurra qabu دماشين ها اما كنت دفي كنتم يلا ايه بكسين جرتم بيكون ها هندفتا هاي مرحبا اي سيك ishee وي كارف اتلاقي شتين فيديو بن sijjammari dawwaluu kan kee akkamitti si beeka beektaa laawandi gootee akkasitti yoo na dhageessiste malee moobila dhaamaa gurra qabattee mudii natti qabatta Thank you amigo ahí llegó ahí ya fedin dumaashi dhugaa rabbii انجرت ahí la anin sabu bar kunu amma olgalcha kunu amma kunu la nambeito dat akkabitin soban dumashi annama nama sobu innaa yoo amma dhugaa holan haala kanaan amantii dhabu yoo amma holan olin seni wata kan beeku holan amma sena ba oye maru araasee nume dhugaa rabbi kunu amma dhufa holan ba me kay amma dhufa me akajed akkamiin jira ba jadi wa makama ko disatu yami kana oofta ammaantu naangi dhufuu saatuun jaalanne viidiyoo banuun fadorrayi moobila dhaamaa gurra qabateeti lama yoo holan sun dhufina wa ani yoo holan sun dhufina wa takkan beeku yoo inni hin dhufin ati mee maali si yaada baay'ee ata ma sistema sayamtun barbaadda malee moodii qabatte waan biraati miti mudi ani sistama dhage wallahi la azii wabila karim akka inni dhufuun feene si jammararraa maaliif yoo dhufe inni viidiyoon kan banu viidiyoo bani jeena cinqa waan ta'eef hin jaalanne akka inni dhufanu ati har'a viidiyoo maan ban dhugaa dubbachuuf inni yoo dhufe viidiyoo bani jeena darara waan ta'eef akka inni dhufu ni hin feenaan viidiyoo banu waan hin feeneef innaa dhufuma viidiyoo maan ban reete maa viidiyoo maal jechuu ifaan hin jiru dhamoo duraan barahaa Somaalee keessa jiru teetteetiin kashaafii ibsattee banaa turteerra Finfinnee teettee viidiyoon banachuun mindinnu maal jechuudha qoy sabab bakka sababaa jira mikinaataa jira si haa galu balaan bu'e balaan buute wayiitu hin jirtu mee bilbilee haxaarra'u maal haxarraata waan jiru abbaan takka qophaan qabu abbaan takka qophaan qabu anaaf isa malee
Takkeetti isii goban qabdu. Mee rabbi jedhe. Ay silaa namaan nu qofa qaba. Dumaa shimcatti wayifatii jaadhaan jettee kan godhatti geessamoon dhiisu. Itti geesse. Wallaahi. Wallaahi la'azii wabiilaa garam itti geesse. Ittiin baay'ee yoo naa beektaa bakka sirri jaalatti. Rabbi waliyaa qoodu wallaahi. Ani siif dhiisee bar jechuun isaallee ni eegan beektan. Oromaanii bakka kabajaa nagaafachuu keetiif illee galatoomee innaa anis qaada ishee kanneen jira wali geessi. Rabbi si haa qabu. An osoo nama kana dabarsee kennee booda wayii aartaa jechuun jettii. Haara maaltu fide warshaa dheeraatti addunyaarraa dhaabbatee obboleessa akka isaa dhibbaa jira. Kunkutuu kanaa dhufa. Jechuun namni nama jaalatuuf qaalii beekta. Nama dhugaadhaniin jaaladha innaa dhufa inni nan kanan jaalanne isa jala maraachuu I don't know. Sigalee. Ani fatiin si dhabee natti fakkaatu waan jiraatu. Kan ooftan kuno. Maal oof? Fatii tun na dhabee hin jiraanne? Ana moo si beeka? Seetu beeka laakiin. Seetu beeka. Ati garuu isaa jettee waa takka hin taatu sin beeka. An duraan beektaa waan sirri jaalattu si'a garuu aga finfinnee dhufte kana jijjiiramteerti. Kanaaf. Mucaa wayii harkadhee barsaniif. Kana oofta kunuun. Si. Namni keenya haalaan geessituma haalaan kabajaa jinniin hin jiru. Xiqqoma sirratti waa beelan haalaan beektaa? Haalaan gaa'een hin beeku. Haalaan gittiin uffata sirraa kan qullaasituman qullaa. Ahaa hin jiru qalbii. Diidarsii bira qalbiin akkasii hin jiru. Mikinaatus sababni noo. Intuman xiqquma dhalaa xiqquma siin minne qetti ilaala. Tumaan beekame. Immoo dubbiin teessan ajaa'iba natti agarsiisa. Sileebii jiraachuu hin danda'u jetteessa. Isiin xiqquma waan harkaa biraa fanaan hin guban. Egaa. Sibiila ibidda kaanii guban dhugaa rabbii. Fatii sileebii jiraachuu hin danda'u jetteessa mudii nu qabatteerra. Fatii sileebii jiraachuu hin danda'u jettee fixxee. Yaa ani hin beekaa dhugaa jettee abdii kun mee warra doona isin warra isin guba jala kan jirtani. Isin tuman. Garuu shamarran akkasuma balleessuun jiru baroottana warri shamarran warri hamaa warri eegu. Chaansii wayyaa garaan itti fayyadamanii shamarran gaffaraa wayyaa jechuun firii taate wayya. Mee isin keessa firii viidiyoo arafaat bakka rakkoo jira abdii soba dhiisi wallaa hin sobu. Intuman alangeen tuman. Inni kun warra amma wannaan gubattee lafa jirtila. Beerreesaa. Abdii soba dhaabe. Amma hin jiru ammallee hin jira. Hin jira waan jirra hin jira. Ogaa ammallee hin jira. Alhamdulillah jai. Alhamdulillah. Ma. Jechuun rabbii loluudha. Dumaa jira salaataa jirta? Salaataa dhiifta malee? Kan oofte. Kan oofte. Salaatuu qabda dhugaa rabbiin dee salaati. Waan biraa waan feete naan jee fiiduu immoo bareedaan hin jeen irraa. Egalee. Wali haa beeynu. Wal beekurra wali beekuu wayyee jaaniin. Kuni muutii fatiitti yaamuu barbaaddu si beekaanis. Fatii isa waan nyaata namaan dhugan hin bulti. Fatii waan barbaadee niin beeka. Fatiin ka duraaniiti. Fatiin du'an wal caafati fatii. Roobaa ajjisan mi'uubee. Amma reef nama akka isaa Oromoon hin qabu hin jenne amma qoyi maa afaan meeqaa.
jechuun dhagaye isaa fakkeenyaaf abbaa fedhees haa ta'u akkaan taatus akka malee hin taatus dirqama yoo wal jaalatte malee nama kana faarsuu hin dandeessu yoo jaalaltee jiraatte malee akka obboleessaatti inni faarsita sii galee Ayya. wal jaalachuu wal dhiistaniif illee faarsuu nama dandeessa sii galee. Sawwan ta'eef amma viidiyoo bananaan hin jeen siin jechuu qiyyaa fi waa'ee fatii maaltu waliif fidame. Jechuun akka suurreeffatii kana fatima kanaa jettee bareechuun hin jiraami. Baqa. Jechuun ani waan biraatiif hareen jeesoo ta'e yoo jaalaltii anaaf isa jiddullee hin jiraanne jaalaltii karaa biraa hin jiraanne akka obboleessaatti illee inni arraas barus bareedaadha. Ati mee jaalala akkam feeta si akkam jaansi kana waan si jaalatame jaalala akkamii barbaadda qoo isarraa maal feetan hangalee qaayidammaan keemaa inni. Ani isarraa akka obboleessaatti just waan jiru haasofne achi booda anilleen kanneen fedhe wajji fataa jeen inni fedhe wajji jiraachuu danda'asii galee. Amma isa si dhorge. Kanuma. Amma isa si dhorge jechuudha namatti feetu wajji jiraachuu. Laa hin jenneen jechuun isaatu na dhorge afaan kayyaanan baane siitu jeesii galee ani wanti afaan kayyaana bee jesti anaaf hin obbolummatti jedhamne. Si jaalata bakka borzoi si fixee gara fi si fiduu barbaada ati kana ol maal feeta dhibannaan galle qaayidaan keemee akkam feeta mee isarraa maal feeta natti. Salaamu alaikum sirrii ofaan jirtu. Qadaati ga'ee dhuma ishee amma atuu sirrii ofaan jirtu. Wanti ni qadaada wayiitiin jirtu. Qadaadamii waan jee barsaa. Gaaffii xiyyanaan deebisne gaaffii xiyya booda gisee liifirraa baate seefiin dawwalamoo bila kaasinaa deebista. Wanti biyya Sumaalee keessaa kaasee si fidee firii fi ijaan si baasee of bira si fiduu fi maasha Allah tabarakallah. Gul alhamdulillah. Wanti kana jaamuun jiru usmuudii micaa jalaan laaqine. Wanne. Si jaalannaan waa hunda si godhe sababa isaatiin Oromoon guutuun si barte mee maal irraa feeta bar mee jaala akkamii barbaadanutti mee akkamsi ta'a. Kana oofta. Inni Somaalee keessaa na fiduu fi jaalala sitti fakkaateen obbolummaadha sii galee. As geettee barte. Obbolummaan jenna jasti baqa roormaanii lubbuyyee waliin jenna achitti obboleeyyan arafaatati. Yoo ati jechuun adaba qabaatte so ati hin beekin dib asirratti yaarri isaa meeqa sa'a lama qofa deema. Gabareeni. Sa'a lama jechuun asirraa adaamaa jechuu bakka normaal no. Atawwiin ta'e guddoon isaa arguudhami. Kana oofta. Yoo inni na fadhe inni nuun na fadhu. Hawwiin ta'e guddoon jettee. Ati onnee isaa beektaa ati maaliif beektaa jechaan waan akka. Ati onnee isaa ni beektaa ati onnee isaa ni beektaa ati onnee isaa keessa galtaa. Yaada isaatiin onnee isaa illee beekuu baadhu yaada isaa karoora isaa waan beekuuf jechuun ni amana. Karoora isaa jasti siin mari'achuu danda'a keessi isaa waan biraa yaaduu danda'a. Naan mari'ate kaan karoora isaa anatu galmaan ga'a inshaallah bi'izinillah rabbii gaditti minaa gabbaa shaanchi usii taa'e. Kana oofta. Jechuun barsiisa wanti ni siin jedhe siin gallee bar. La nagalaan jiru asala qaadammaa keessuu nagalaan jiru ana. Aslan jechaa lolee ni caqasi. Jechuun yaani baqa inni sinni marata yaada isaa sinni marata innaa keessa isaa rabbitu beeka sii galee. Ati keessa isaa beekuu barbaadda ati shamarri keessa nama beekuu hin qabdu gonkumaa sila. Sabab. Ta'u. Keessa isaa keessaa siin jedhu waan biraatii midiyaan. Qonna gariin jiraame. Qonna garii ati fatii barbaaddami. Isa bira deemuu feeta? Ani isa barbaaduu caalaa inni na barbaaduudha si jammar. Qoy maa jijjiiramaa akkamaaf taate qoy rakkoon kee maa nagalaan jiru jechuu yaada kaafte. Jechuun fadhiinii fi jaalaltii dirqiin taatu jenna amma fakkeenyaaf amma ani yaada kaasee jira nama jechuun bakka ani
injiraan nama tokko akka nama itti fayyadamee wayyoo jettee dhiisuu barbaadallee rakkoon qabu. Kana oofta. Afaan kiyya nan baane ani hin jenne. Inna akkas ka'ama karoorri kee injiraami eega finfinnee galtee fataa zanaa jettee bakka injiraami harkaata godhu eegaltee nama tokko yoo jettee ati osoo bakka sana dhaqee fa'aa isaayyuu hin beektu jechuudha. Mijaa miskiina si jecha waa meeqa ta'aa jiru akkamittiin waan biraa fi taqoota ishee misin qabu misin dabbaru tokko mallee. Ani jechuun bare ani isa jibbeetii miti si jammarsii galee fadhiin fi jaalaltii rakkoo fadhiin fi jaalaltii dirqiin taatu bareedaadha dhagahi. Si galee dirqamaan isa jaaladhee isa jala maraadhee fadhiin kiyyaanfatti harkachuu qofa naaffatii bira gahuu qofa jechuu caalaa si jammar inni naaf bootaanii qaba. Nafadha. Akkan isa jaaladhu sanitti na jaalata. Namni na jaaladhu hin jedhu si jaaladhaa malee namaanuu otoo waan akkas hin jedhin. Ati nama tokko barbaadde usi jaaladhu. Jaalala jechuun jaalalli maal? Usi jaaladhu. Kan inni si jaalanne nu see jaaladha. Maaltu si keessa jaalli maaliif beekta? Ati si jaalachuu beekta malee seera jaalaa keessa hin jiru. Walaakaa wajjin seera jaalaan balleessan. Ati nama tokko jaaladhu. Kitaaba jarra qaraate siifinni kitaaba siififatiin qaraatan qareetii faneesii jira isheen ana rafan jechuudha. Bareeda. Dhageeffadhu dumaa ishee. Waan isin hin galiin hin jira. Kitaaba jaalalaa jalatti namni tokko yoo nama jaalate sin jaaladha malee jedha malee na jaaladhu hin jedhu. Tun aadaa jaalalaa keessa hin jirtu jaalalallee maqaan balleessin. Naayis dhugaa keeti. Ati nama tokko jaalachuu malee kallee wallee. San dhugaadha. Jaalatan rabbi si kenne waan ta'eef namni si hin kennine namni si hin dirqee namni si hin ergine. Dantaa kee jaalattee usi jaaladhu. Sawwaaba jaalala rahmatummaadha nama fayyatuun sawwaaba si galee. Garuu nama na jaaladhu jettee namni akkamitti jaalata akka jetteef. Intaa waan akkasii. Jagas. Abbummaa fadhi haa ta'u fadhiis haa ta'u kabiraatis haa ta'u. Si galee akkaan taatus akka mireen taatus yeroo duraatiif jaaladhee inni jaaladhee mi jaalattee fala gooytaati. Yeroo duraatiif. Jechuun jaaladhee mi eegaan jaaladhee isatti baafadhee. Yeroo duraanii jaalattee amma hoo. Ammas numaan jaaladha yoonni na jaalateen. Ayyaa rabbi. Amma gaa moobila nana dhaamsuunis. Ifaan qabdu? Inni niin jeessa isa. Bakka ani mucaa akka onnee kee onnaa taa'aa jirtu argeera beektaa? Miskiinni kiyyamamee qabaasee arafaa koo jaaladha manaamin jedhee achii fiisaa dalagaa asii baasoora asii baasaa asii wacii meeqa ta'a waa meeqa ta'a lafti lafadhii ta'e gurra bal'isee hoolan kun itti maadhiise. Deemi rakkoon qabu ani waan rabbiin nan goone ilmi namaa nan godhu si galee. Maal jechuun akka maal agartee jijjiiramteedha baramma. Ani hin jijjiiramne ani isa hin jaaladha. Silaa kanatti onnee xiyya sana doostee agartee maqaa fatiitii keessa katabbii jira si galee. Wallahi atiin shakkaara fakkeessu jirta waanta akkana jettu. Garaa kiyya kana silaa kana doostee si agarsiise fatii tokkicha warra arsii jee keessa barreessamee jira onnee xiyya gubbatti. Dhiirti biraa shamarran fakkaatte. Jaalalaan isaaf qabu. Jaalalaan isaaf qabu hanga duwwaatiin isa jaaladheen hanga duwwaa. Jaalala salphaa carra naqatanii borofirraa baasan isaan jaalan. Annama akka fatii yoomiyyuu hin argadhu jiru ta'e keessatti. Isa jechuun qabbaneessaa onnee xiyyaa bireechaa jiru xiyyaa. Waa mara kiyya nama jireenya kiyya fuulduraaf naa yaaddu. Nama nan bakka guddoo naaf qabu bakka guddoo kaayyoo nama qabu bakka nama naaf yaaddu jireenya kiyyaaf bareedee akka nan guddadhee guddina keessatti mul'addu nama naaf yaadu si galee. Jesti namni tokko sin jaalatin akkanatti seeyyaannaa waan guddaadha si galee. Atoo maal yaadda? Ani silaa isumaan fadhaan isumaan yaadaan.
Silaa hogguu jettu amma fo'anneen shakkii irraa qabda jechuudha. Shakkii osoo hin ta'in dhibbarraa dhibbattiin isa jaaladhaan. Dhibbarraa dhibbatti. Jechuun isa arguu feetaa isa bira deemuu feetaa. Silaan guyyuma takka harkee du'e seenaan qabu. Kana oofta. Yookaan hin baro atamma onnee ta'e tana qurxiitti godhi. Qortii gooyattu. Fatii jechuun barree beektaa? Fatii jechuun gaafa namni hundi moggootti na darbee gamas na darbee na cinaa dhaabbatee na jajjabeessee ayizoonaan jee asiin nagee yoomuyyuu hin irraanfadhu seegalee isa. Wakkaa kunoo nuti nama galata akkanaa beeku barbaannaa siin jennee gumaashi. Wanne battu. Gaafa nan jiruuti yaa keessatti taasifamu muree seegalee galagalamee duniyaa tanarraa qabunaa haawnitti akaawame. Gubaa san keessa halkanii guyyaa hojii isaa caalaa anaaf yaaddawee halkanii guyyaa rabbashame akkasitti waan barbaachisaatiin siif hinilleen asiin nageessanii jechuu isin lamaanuu seegalee eegammaa ani asi. Ana dhiyeessu dagartee irraa rakkoon qabu. Kana ooftammatilleen olbuuti wanni olbunnu guyyaa tokko kana jee olbuuti jennaan olbunni dadhabne kottu jee amma. Maal? Fatii jaa osoo waan itti qabnu deetiin guyyaa san. Maal olbutee dadhabe? Wanti olbute jennaan wanni olbunnu wayituu hin jiru kottu jee amma olbunni dadhabne lubbuyyee. Saniifuu ani waan hundanii hin beekan haala osoo hin beekuutiin akka nama hin beekne ta'a malee. Ati bar wanna ati hin beekne hin jiru asla. Maaliif ani garuu amma ani obboleettii deetiimi eenyuma jayyabbii jirullee dirqama nama nan jaalanne tokkorraa akkaan maraa dhufeetamu ani obboleettiin ta'e aslan firii ta'e akkaan jiraa dhufeeta. Indee kana oolama bar namni si caala firii jiru hin jiramee asuma keessa bar hin jiru. Jechuun firii giseen jiru. Nama tokko kanan jaalanne jala jee afaan banee deemurra. Bakka abbaa fedhee ni jiraame fiduu danda'a siigalee sanumaafuu ani fatii hin dagadhu. Yoo jaalala taate san parsantii dhibbarraa dhibbatti ilaal. Sila akkam feetaadha mucaan si jaalataa mee ati jaalala akkamii feeta rabbi sodaadhu akkam si taan feetanatti hime. Isa heerumuun fadaan jaarsaa jaartii. Naa heerumte iyyuu bara wilii maal ammaal ta'uuf bakka nikaa jechuun bar waan nikaa jechuun baay'ee haraamirraa halal ta'u malee waan takka isin fayyadu bar. Kana oofta. Wallaahi billahi haraam irraa halal ta'u dhumateera. Jaalala irra jirtanii haraam dalagaan jirtanii mindinuu wanti isa cinqumaan ni bakka ni heerumta. Nikaa jechuun waan daqiiqaa shanti dhamu. Nikaa namni kenna waan guddaa isaa. Ani heerumuu caala waan takka seewwuu namni tokko ni heerumaa caala. Waan naaqase fuudhu jiraachuudha. Ni heerumaa caalaa waan naaqase fuudhu jiraachuudha siigalee. La ilaha illallah. Astarreessa kee qaarra. Ati akkam feeta bar mee jechuun amma asin osoo amma inni biyya kan tokko jiraatanii xiqqoo wanni ta'e ati ka jirtu atoo reefuu biyya namaatti dhufte inni jira porosesii eegaluu jirra akkam feeta bara maal feeta amma naan galle qaayidan kee maal feeta mee akkam akka too feeta. An akkamii fadha beetaa silaa dhuguma takkaan qasti jee dubbutii sana tasgabbeessee jiraachuu fadha seegalee. Akkam nuti tasgabbeessee hogguu jettu. Ono dhalaan taaniif taanii isa bossataa. Ono reefuun tana irratti wallaan dhalaan na jalaa kaase moobila. Tatanaa ichi ni jirti kabajaan. Maa mucaan obboleeyyan lama bira galaa mibaareen kanatti obboleeyyan bira galaa bar. Dhalli si qadaaditti afaan kee qadaati. Dumashi wala nama wala kabajnu. Wal kabajnu. Wal kabajnu. Fatiin baareenitti obboleettii isaa obboleeyyan lama qaba. Anilleen beekaatiin jaamalee hin sobe malee garuu dhiiraan na jalaa kaase. Akka jedhe dhiirri noormaan dhalaan yoo kaafte rakkoo maal qabasi. Anis jammara fara dambee kuna beektaa midhaa dhiiraa kaase wallaahi. Ayeeka jedhaa jiru. Haga ammaatti jaalalli isaa siin galle jechuudha.
Naagalte wallahi namni tokko garuu akkaan laalutti naagalte jechuun jecha isaa afaanii bahu saniitu abdiin aku tajjisa garuu akka na jaalatu ni beeka. Akka maal afaanii maaltu sabaa? Wanti jiru anaaf siin obboleeyyanii akka karaa biraan nu laallee akkana jaa. Innaa ammoo hoggaan adeemsa keessatti. Biyya namsan jechuun sun ati qarqaaramtuu fi bar. Beektaa ati jechuun akka ati fasaadda jiraattuuf si galee. Yooma ebaluutti jedhe bakka namni si cinaa dhaabbatu hin jiru.